Ifi gartaammoo atuma waa akkasitti hin fakkaatu. Akkasitti dhiigni gisee sirraa yaa'u dhiigni kee bifa jijjiirrata. Bifa adda addaa si jijjiira dhiigni. Shamarran amma dhiigni hedduu bifa adda addaatti jijjiiru hin jiru ni jira. Dhiigni irraa qatiyaa ammas deemee isuma kana taa'aa jechuudha. Dhiigaa hojii wal qabataa wal qabatee. Dhiiga wal qabate dhangala'aan kun dhiiga kana baatii bira dabra baatii hir'isaa dhangala'aan dhiiga baatii 3 baatii 4 baatii 5 warratti dhufuuf jira. Dhiita tanaa dura taa'aa jechuudha cuftee eessa baakeetii dheedha gara hospitaaluma irra deddeemta manuma yaalaa ka adda addaa irra deddeemta hogguu dura namni siimee fudhattu mire gabaabatti akkasi warri dhuftanii ana kana isinitti himnu isinii muu baanus wal qunnamtii abbaa manaatti wajjin dandeessu qaamni